Bulchiinsa magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Booleetti hojiin tajaajila lammummaa gannaa boolla biqiltuu qopheessuun eegalee jalqabsiisa hojii tajaajila lammummaa ganna kanaanis aanaa Gooroo zoonii tokkummaa keessatti gaara Coqonuu irratti boolla biqiltuu qopheessan. Hojii raawwachiisaan olaanaa kutaa magaalaa Boolee obbo Bariisoo Baqqalaa hojiin boolla biqiltuu qopheessuu kun jalqabsiisa tajaajila lammummaa ganna kanaa ta'uu himanii yeroo itti aanutti biqiltuu dhaabuu, dhiiga arjoomuu akkasumas mana harka qalleeyyii ijaaruu fi suphuun kan itti fufudha jedhan. Yaarraa wanti walitti dhufnee fi kaa'umsi isaa sagantaa baniinsaa tajaajila tola ooltummaa kan bara 2017 karaa guutta'een hojiitti galuu keenya guyyaa har'aa sagantaa kanaan bannee jira. Akka kutaa magaalaa Booleetti aanaan sadeenuyyuu keessattuyyuu aanaan Gooroo, Dhaddacha Raaraa akkasumas immoo Dhakaadii dabalate aanonni sadeenuyyuu karaa guutta'een namoota asirratti hirmaachuu qaban yoo xiqqaate nama 500 asitti baasu'aan hirmaannaa o'aan odoo caasan nageenyaa nafin hundi isaatuyyuu karaa guutta'een boolla biqiltuu asitti qopheessaa turre. Kan ammoo amma sagantaa asitti boolla biqiltuu kan har'a yoo qopheessinu torbee of keessatti immoo karaa guutta'e asitti kan sagantaan kan dhaabnu ta'a. Kana keessatti immoo amma hojiiwwan karoora 2017 keessatti hojiiwwan tola ooltummaa hojjechuuf karoorfanne arjooma dhiigaa, mana harka qalleeyyii suphuun, ijaaruun karaa guutta'een hojiiwwan amma ganna kana keessatti qabanne bal'inaan karoorfannee itti galuudhaaf har'a sagantaa kana bannee jirra jecha. Kanaaf sagantaa kana yoo bannu immoo amma kan hojjennu nu akka caasaa mootummaatti qofa osoo hin ta'in uummata bal'aa wajjiniin. Itti gaafatamaan siyaasa paartii badhaadhinaa kutaa magaalichaa obbo Dabalee Haayiluu tajaajilli lammummaa hojiilee misooma waloo keessaa isa tokkodha jedhanii hojiin kunis hirmaannaa hawaasaan kan hojjetamu ta'uu himan. Hojiin tajaajila lammummaa bu'aa hedduu qaba kan jedhan obbo Dabaleen hawaasnis hirmaannaa taasisaa jiru kana cimee itti fufuu qaba jedhan. Akkuma beekamu tajaajilli lammummaa hojiilee bu'uura misooma waloo keessaa isa tokkodha. Har'a guyyaa irraasitti immoo kan argamnee fi ashaara magariisatiif boolla biqiltuu qopheessaatti kan turre. Akkuma beekamu hojiin tajaajila lammummaatiin hojjetamu hirmaannaa hawaasaatiin hojjetama. Hawaasa mobilaayiz gochuu barbaada. Bu'aan isaa immoo gosoota hedduu qaba jechuudha. Kanaaf hawaasni keenya har'a ganamaan ba'ee asitti boolla biqiltuu ganna biqiltuun dhaabbatu boolla biqiltuu qopheessuudhaan jalqabnirra yeroo itti aanu immoo kutaa hawaasa garaagaraa hirmaachisne hojiiwwan hunda isaatti irratti tajaajila lammummaa ganna hojjetaman akka karoora addaatti qabannee hawaasa irratti hirmaachisneerra hojii kanatti kallattiidhaan gallee hojii hojjechuu qabaadha jechuudha. Qaamoleen hawaasaa kutaa magaalichaa boolla biqiltuu kanaa qopheessan yaada Adaamaa Broadcasting Serviceif kennaniin biqiltuun haala qilleensa biyyaa tasgabbeessuuf gahee guddaa kan qabu ta'uu himanii kuduraa fi muduraa garaagaraa dhaabuun qilleensa jireenyaa hir'isuuf qophii boolla biqiltuu qopheessuu haga dhaabanii kunuunsaniitti cimanii kan hojjetan ta'uu dubbatu. Fayyaantuu Iizaa jedhama. Aanaa Dhaddacha Raaraa. Biqiltuu kunuunsuun biyya kunuunsuudha. Biqiltuu kunuunsuun dhaloota kunuunsuu waan ta'eef biyya tokko haala qilleensaa jijjiiruudhaaf biqiltuu kunuunsuu magariisaa godhuun baay'ee barbaachisaadha. Haala qilleensa biyya keenyaa nu jijjiira. Barbaachisummaan isaa baay'ee gaariidha jedhee yaada. Maqaan kiyya Ganna Amaan jedhama. Aanaa Dhakaadiitirraa. Ammarra akkuma muummee ministeera keenyaa lafa kaa'anitti namni kamiyyuu ishaaraa magariisa isaa kan dhaloota irraa gara dhalootaatti darbu yeroo hundumaa isaatiyyuu kaawwachuu qaba jechuudha.